Ashama akkam jirtu aan meeriidhaati. Kun sagantaa keenya yeroo adda addaatti yaadota garaagaraa kaasuudhaan bifa baay'ee gabaabaa ta'een yaada jaallanne of dirqisiisnee isiniif itti qoodnudha. Har'as yaada dargaggummaa ibsu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Amma dhumaatti fuula ifaadhaan nu faana turan affeerraa kooti. Abidda dargaggummaa. Yeroo humni fiiganii hin quufne kuufamee wargamu. Yeroo laboobni abiddaa haalota gubu. Bubbisu kan homaatti hin fakkaanne yeroo jireenyi itti herreegamu yeroo biyyaaf abdiin abdatamu mul'atni itti raagamu maatiif ofiif yerootti qophaa'an abidda dargaggummaa kana keessatti har'a dargaggummaaf humna isaarraa waa dubbachuuf akkasitti si'oofnee dhiyaannee jirra hanga dhumaatti nu daawwadhaan affeerraa kooti. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo baay'ee murteessaa fi haalaan hammaataa ta'uu hin dagatamu. Humni daandii borii itti kuufamee galaana riqichaa hiyyummaa haree gatu dargaggummaa keessatti awwaalamee jira. Imimmaan hayyuu kan qorsu waardiyyaa biyyaa ta'ee lubbuu biyyaaf gabbaru kan hiixatu humna humnootaa gararraatti sodaatamu dargaggeessa. Soogidda jireenyaa mi'eessu jijjiirama horiisiif seet naanna'ee dhufu keessatti anniisaa jijjiiramaa kan ta'e dargaggummaan bor biyya baachuuf isatu humna qaba. Seenaa kaleessaa kan abuuru abdii boriif kan onnatu jireenya har'aa kan harka keessaa qabu dargaggeessa injifataadha. Dargaggummaa jechuun jireenya gammachuu qofaa miti. Takka takka hudhaa waan hundaati. Qajeeltoo namummaati. Lafee dugdaa seenaati. Imala seenaa boriiti. Baattoo abiddaa finiina gootummaa takka takka immoo abidda biyyaaf biyyeeti. Gubuufis dhaamsuufis humna darbatamaa fakkaata. Sodaachisaa akka meeshaa ammayyaati. Balaafamaa balaa baatu akka humna miidiyaati. Dargaggummaa jechuun yeroo murteessaa yeroo jireenya dhugaa jalqabanii ofii ofitti agarsiisan yeroo gootonni dhalatan yeroo qormaanni ititu yeroo dukkanni ifatti barruu harka dargaggummaa keessatti filannoof dhiyaatan yeroo humni saafeelummaa finiinu yeroo jireenyi qajeelfamu agartuu hiika jireenyaa boorratu yeroo finni finiinee borii isaa abuuru dargaggummaadha. Dargaggoonni har'aa qormaanni isaan mudatu hedduudha. Qormaata hojii dhabuu barnoota gidduu lola jiru rakkoo maatii wal'aansoo haalotaa baattoo araadaa garuu yaadadhaa qormaanni goota irraa gaachana tolcha. Kanaafuu isiniif qormaanni maandisa ittiin daandii tolfattanii malee kan ittiin baddan ta'uu hin qabu. Seenaa yoo ilaalle jijjiirama addunyaa fidan kan qabsoo dhugaa geggeessan aadaa siyaasaa seenaa ogummaa jijjiirraa dargaggeeyyiidha. Ila dargaggoon ati dhaloota boru ijaaru ati abjuu hawaasa guutuu dhalootaa dandeessu siin ala gara fuulduraatti tarkaanfachuun hin danda'amu. Ati humna beekumsaa fi hawwii hedduu qabda waan feetu mara gochuu ni dandeessa yoo ofitti amantee fi hangafa kaayyoo keetii taate dhaabbatte ati goota ofii keetiif maatii keetiif akkasuma biyya keetiif of hin xiqqeessin. Qabeenyi guddaan biyya tokkoo maallaqa miti dargaggoo ogummaa ilaalcha jabaa fi garaa qulqulluu qabanidha. Ati dandeettii gootummaa qabu ati hojjetaa beekaa barataa fi ijaarsa biyyaati. Isin ija jabinaa fi fedhii cimaa of keessaa qabdu. Qormaanni garmalee ulfaatus inni si cimsu malee si fixuuf miti. Jabaadhaa. Hojii kee salphisuu hin eeyyamin. Namoota si doorsisan hin dhaga'in. Waan ati hojjechaa jirtu caalaatti murteessaadha. Qaamni si fakkaatu kan si caalu hin jiru. Ati dargaggoo qofaa miti. Ati waan addunyaan eegu. Waan haaraan hundi dargaggeeyyiirraa jalqaba. Waan jabaan hundi dargaggeeyyiirraa ijaarama. Waan bareedaan hundi yeroo jalqabaatiif akka abjuu dargaggeessaatti dhalata. Ammas of hin xiqqeessin. Lubbuu kee keessatti ifni jira. Dandeettii kee keessatti loltuun dhalootaa gaachana biyyaatu jira. Siin ala biyyiin jijjiiramu. Siin ala mirgin eegamu. Siin ala gammachuun hawaasaa hin uumamu. Barreeffamoonni addunyaa fi barreessitoonni jajjaboon si waliin dubbatu. Waa'ee kee boqonnaa malee dubbatu. Ati humna haadholii gaachana abbaa gonfoo dhaloota boriiti. Waaqa mul'ata kee olitti uumaa kee gaditti.
Dargaggummaan of gaafachuudha. Ani eenyu? Ofii deebisuudha. Ani kan ofii kooti. Of dagaagsuudha. Biyya koo keessa, biyya koo waliin, biyya koof jechuudha. Of qajeelchuudha. Haga ani jirutti nagaan, haqaa fi fayyaan haa jiraatu kan jettu si'i. Dargaggummaan akkas yoo jenne maaliif abdii kutanna? Sababiin biraan jiraachuun qabu. Gara fuulduraatti deemuu qofa. Abdii kutachuun salphaadha. Garuu abdii ta'uun jabaachuun barbaada. Kanaaf jabaachuun fala keessa deebii hin qabnedha. Kitaabileen amantaa humna dargaggummaa kana jabeessanii qabuuf bu'aan biyyaa kun akka hin banneef dargaggoof barsiisa garaagaraa lallabanii jiru. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jechi jedhu dargaggummaan kun waaqa malee bu'aa biyyaa ta'uu akka hin dandeenye barsiisaniiru. Yeroo hojiin waaqaa itti hojjetamu, hojiin biyyaa itti raawwatamu, wixineen galaa dhalootaa yerootti wixineeffatamu dargaggummaa kanatti. Kanaaf osoo baroonni ati anatti hin tolan jettu hin ga'in uumaa kee yaadadhu kan jedhamuuf bara dargaggummaatti ariitiin, tasgabbii dhabuun, humna ofii qisaasessuun waan dhalatuuf. Kanarraa dhaloonni akka of eeggatuuf sodaa waaqayyoo akka jiraatuuf. Akkuma daa'imummaan darbe dardarummaan fiigee dhufu borganni waan hundaan cufaa ta'e ni dhufa. Yeroo sana humni keenya, abdiin keenya yarataa dhufa. Kanaaf yeroo nuti hundaaf qabnu har'a keessaa immoo amma. Kanaafuu sodaa uumaaf uumamaa qabaachaa, hojii keenya irratti jabaachaa, hegeree keenya har'aa haa ijaarruun dhaamsa keenya. Nagaan nuuf tura.